Jatti isna dhaqqabuu isiniin jechaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgala kanaaf qabnu isinitti himaa oduu waliin Anna Himaa Umari. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhachuu cimsee itti fufuu beeksise. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jaanitti tarkaanfii loltummaa zooniiwwan giddugalaa fi kibbaatti fudhatame humnootiin mootummaan hedduun ajjeefamaniiti jiru. Gabaasa dabalataa Muhammad Fantaalirraa dhageenya. Waboon zoonii giddugaleessaatti injifannoo gonfachuu beeksisee jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa ganda Ajjaamoo Kuraa keessatti waboon lola guyyaa kaleessa waraana PP wajjin geggeessee loltoota sirnicharraa 30 yoo ajjeesuu 25 madeessuu dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiitu hime. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kan hordofuun waraanni bilxiginnaa dargaggoota lama ajjeesuun manneen jiraattota ibiddaan gubaa jiraachuun himameera. Gama biraatiin godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Tolee magaalaa Baatuutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo ibsanii jiru. Humni waraana bilisummaa Oromoo magaalattiitti tarkaanfii fudhateen qawwee 30 akka booji'es himanii jiru. Odeessi birootiin jimaata dabreem waboon aanaa Tokkee Kochaayim ganda Adharsaa Biilaa bakka Biilaa guddaa jedhamutti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota sirnichaa 15 ajjeesee 13 madeessuu himanii jiru. Oduu walqabateen waboon zoonii kibbaa Cibiraa Soddon Booroo injifannoo gonfachuun ibsamee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti godina Gujii bahaa aanaa Gumii Eldalloo ganda Boobaa jedhamu bakka Addaa Iliddoo jedhamutti waboon tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii kanaan konkolaataan humnoonni mootummaa itti fayyadaman 7 hojiin ala yoo taasifaman humnoonni mootummaa hedduunis ajjeefamuu Odaa Tarbiitu hime. Guyyuma kanaan waboon zoonii kibbaa Cibiraan Soddon Booroo godina Gujii bahaa aanaa Gumii Eldalloo gandoota Booba fi Bulbul jidduutti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen 5 yoo ajjeesum 9 caalaa madeessuus ibsanii jiru. Godina Harargee Lixaa aanaalee mi'eessoo fi gumbii bordoddeetti balaa hongee mudatee fi qaala'insi jireenyaa hawaasa rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Hawaasni rakkoon mudatee babal'atee gara gaaga'ama lubbuutti osoo hin ceene deeggarsi akka godhamuuf gaafatanii dabalata qabna. Jiraattonni OMN'tti akka himanitti hongee mudatee fi qaala'insa jireenyaatiin uummanni aanichaa beelaaf saaxilameeti jira. Hawaasni aanota lamaanii jireenyi isaanii horsiisa beeladootaa fi qonnaa irratti kan hundaa'e yoo ta'u, naannichatti roobni yeroo dheeraaf dhabamuun midhaan dhabuu beeladoonni isaaniitis soorata dhabanii beelaan hubamuun haala hammaataa keessa jiraachuu himu. Jiraattonni hongee kanaan beeladoonni danuun gaaga'ama lubbuuf saaxilamanii jiru. Sababa bonni hammaachuutiin guyyaa horii yoo bobbaasan horiin nu harkatti dhuma ja'anii waan sodaataniif hawaasni naannichaa nyaata horii barbaacha halkan loon isaanii qabatanii bobba'aa akka jiran dubbatu. Jiraattonni wayitii isaan horii isaanii fudhatanii bobba'anitti daa'imman duubaa beelanii rakkachaa akka jiran ibsaniiti jiru. Bobbaasanii beeladaa tana hoggaa bobbaasan halkan kana eegaa bulan jechuu halkan keessa maali jennaan haalli qilleensaa hedduu tempereecharii digriin isaa haalaan dabale jechuu akkasitti achi fageessaniiti halkan kana achirraa wantoota jechuun meeshaa goggogaa kana funaansisanii achirraa dhufan jechuu duudatti gartee waaqa qabatanii gartee haadholiin teenya gartee qaatiraa itti bultee ilmaan xixiqqaan kaachii horii jala buluu jira. Haala kana keessatti immoo gatiin wantoota bu'uura jireenyaaf nama barbaachisanii martuu garmalee qaala'uun hawaasa hongeen hubamee jiru daran akka beelaan taasisee jiraachuu himanii jiru. Deeggarsi barbaachisaan taasifamaa fi akka hin jirre jiraattonni eeranii haalli jiru kanarra hammaatee gara gaaga'ama lubbuutti osoo hin ceene deeggarsi taasifamuu fi akka qabu dhaamaniiti jiru. Oromoonni Biritaaniyaa jiraatan waraana Oromoo fi Oromiyaa irratti mootummaa bilxiginnaatiin labsame balaaleffatanii. Oromoonni Biritaaniyaa jiraatan hiriira mormii magaalaa Londanitti bahanii jiru. Dabalata isaa akka armaan gaditti qindeessinee jirra. Mootummaan bilxiginnaa opereeshinii farra riphee lolaa jee Oromoo fi Oromiyaa irratti waraana erga labsee baatii tokko dabreeti jira. Waraanni ji'a tokkotti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf qabata ja'uun Oromiyaa irratti labsame waboo balleessuu hin dandeenye. Inumaa humnootiin mootummaa waboo dadhaban dallansuun namoota nagaa ajjeesuu, manneen jiraattotaa gubuu, namoota nagaa hidhaatti guuruu fi qabeenya uummataa saamuutti jiruu ja'ame uummataan irra deddeebiin himatamaa jira. Waraana Oromiyaa irratti labsamee namoota nagaa fixaa fi dararaa jiru kana mormuun
Oromoonni biyya Biritaaniyaa jiraatan magaalaa Londanitti hiriira mormii kan bahani. Namoonni hiriira mormii bahan kunneen hawaasni addunyaa gochaa suukkanneessaa mootummaan Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuu qabaa jaani. Gocha garajabummaatu uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira jaani hirmaattonni hiriira kanaa. Ummati keenya biyya keessatti ajjeefamaa du'aa jira, beela jira, mootummaan isaanii dagateera. Akka uummata keenya ilaalaa jiru sabi keenya sagalee dhabeera. Uummata sagalee dhabee kanaaf immoo sagalee tokkotti baay'ee gammada. Hiriira kanaan mootummaa Biritaaniyaatti waan mootummaan bilxiginnaa Oromoo gochaa jiru himnee jirraa jaani. Waldeen har'aamoo baay'ee gaariidha. Kunoo mootummaa biyya UK fuulduratti waan mootummaan biyya Itoophiyaa sun impaayera Itoophiyaa sana keessa jiru uummata Oromoo irratti gochaa jiru himaa jirra, dabarsaa jirra kana fakkaata. Mootummaan bilxiginnaa gochaa gara jabeenyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru saffisaan akka dhaabu hubachiisanii loltoonni Oromiyaan alaa dhufanii Oromiyaa goolaa jiranis saffisaan bahuu akka qaban ibsaniiti jiru. Uummanni Oromoo tokkummaa isaa biyya keessaa fi alaan cimsee aggaammii akka sabaatti irratti aggaamame kana qolachuu akka qabus Oromoonni Biritaaniyaa jiraatan yaamicha dhiheessaniiti jiru. Mootummaan Zimbabwee pireezidaantii Itoophiyaa duraanii Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam dabarsee kennuuf qophaa'uu beeksise. Ministeerri Haajaa Alaa Zimbabwee Frederick Shaava raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffii fi deebii addaa taasisaniin Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam kan yeroo dheeraaf Zimbabweetti baqattummaan jiraachaa jiran yeroo Itoophiyaan karaa sirrii gaafatteef Zimbabween dabarsitee kennuuf qophooftuudha jaani. Ministeerri beeksisaa Zimbabwee akka lakkoofsa warra Awuroopaanota bara 2009 Mangistuu Hayilamaariyaam baqataadha. Biyyi keenya akka seera idil addunyaa kamittuu dahoo ni taatiif jedhee ture. Ejjannoon Zimbabwee kun miilana kan ibsa ministeerri beeksisaa Zimbabwee bara 2009 baase irraa adda tahuu kan gabaase. VOA'n pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii kun yakka duguuggaa sanyii biyyi isaanii ittiin isaan barbaadu jalaa akka oolaniif biyyi keenya dahoo hin taatuufi jaani. Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam bara 1991 keessa biyya irraa kan baqatan yoo ta'u turtii waggaa 17 booda bara 2008 bakki isaan hin jirretti galmeen himannoo yakka duguuggaa sanyii itti baname murtiin du'aa itti murtaa'ee jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qindeeffannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isin faana turte Annayimaa Umarii gama kiyyaan nagaatti isinin jechaa qophiilee OMN tanneen afaan hordofaa.